Kana baay'ee isaanii jiru. Nu hambifachuudhaaf jecha si galee informationii nu kennu informationii adda addaa waan akkanaa isinitti baajira dafa akkana ta'a waliin nuun jedhanu arra keenya arra yoo dhumne himne rakkoon qabu namni nama ofii qabaachuun gaafa kanaafi gara soomaan jedhaani jara sanaan. Muummicha ministeeraa amma Dr. Abiy Ahmed wajjinis wal quba qabdu turtanii. Wal quba qabna ije. Durra jalqaba. Wal quba qabna isa Lammaa Magarsaati wajjin fakkeenyaaf yeroo gariinaan ari'atama. Maal godhu beektaa lafa abbaan agaa ka'anii himatan irratti banu televezyiinii nan banu amma nan ta'a quban qabu maaliif deemu beektaa akkam baqadhee jalaa fiiguuf awwaan akkasii dafee jalaan fiigu hin jarjaru booddee manguddoo natti erganii dafee jalaa bayii amma lubbuu kan kee baasuuf bakka amma atafuun immoo anaan bifachu anaa fuudhaa jedhanii keessaa na baasanii asiin karaa Somaaleetiif han badee Suudi Arabiyaa dhaqee Suudi Arabiyaa waggaa tokkoof ji'a 9 taa'ee jennaan Lammaaniif Abiyyiiniif jarree warqilee gabayyoo itti gaafatamummaa fudhatanii akkam biyyatti deebi'u na godhanii ergan deebi'ees immoo waa tokko maaloo inuma hojjedhaan takka ammoo wal argitu muummicha ministeeraa wajjiniin waggaa 2 geenyeeratu waliin arge waggaa tokkoof ji'a 5 ja'a geenyeeratu waliin arge biiziidha isaanii eessatti argamu maal bilbiluma faanis yoo ta'e jedheen amma yeroo inni biizii kana hin cinqu yeroo inni biizii kana yeroo inni yoo naa jome immoo inuma naqa inuma naqa yeroo hamtuu keessa nu bira dhaabbatte jarri sun yeroo rakkinaa keessa nu bira dhaabbatte namni yeroo rakkinaa si bira dhaabbachuu isaa dhara gaamba'iniif immoo ofuma keetiif nama uuman qabdu akkan kanaaf hundi keessa nu galatoomaa jennaan. Wallee kee durii amma reediyoodhaan faa yookiin bakka wayitti faa banamtee dhageessee beektaa? Maaltu sitti dhaga'ama? Maa tokko iyyuu natti hin dhaga'amu. Uummata tokko natti hin dhaga'amu. Gaafa sana dhaqee dhaggeeffachaa yaa deebi'u abbaan barbaadu. Abbaan irra naqee qoo barbaadu. Yeroo sana keessa dhaqee dhaggeeffachaa deebi'u. Utuun yeroo ammaa kana keessa yeroo sana jiraadde numan godha. Wallistoota ammaa kana kan dhaggeeffatta? Wallistoota ammaa walla keessa baay'ee dhaggeeffatu waan jedhee hojjetan immoo waan dirqamaan wal ilaamee nyaata filattee nyaata waan dhaggeeffatu filattee dhaggeeffattu. Dhugaadha. Nyaataan filattaa uffatan filattaa akkana moo kana miti. Tasuma faa yeroo wallee jechuun informationii biyyattii jechuudha. Bakki garii eessirti artiin fakkeenyaaf Haile Sillaaseen dur shawaan maal jedheedha. Shawaan waan akkanaa wallisaa jiraa. Yeroo isaa wallisaa jira. Muuziqaatti godhan malee amma fakkeenyaaf akka uummata Islaamaatti waan ilaalamuu qabutu jira akka uummata Islaamaatti akka amantii Islaamaatti. Sii galee naannoo garii keessatti warra geerarsa balfuu jira inni kaan maal balfuu jira miti. Isa halaala ta'eef isa haraama ta'e isa dhorkamaa ta'eef isa hayyamamaa ta'e adda nu baasaa jechuudha ammanaa kana biratti jechuudha. Dhimmi biyyoomaa ittiin geeraruun iyyitee lallabbii hawaasa kan kee dhageessifachuun dhimma rakkoo biyyoomaa wajjin rakkachuu irratti artii irratti gargaaramuun waan deeggaramaadha malee waan balfamaa miti jechuudha. Baay'ee dinqiidha kunis. Egaa raayyaan waggaa 30 dura wallisaa turte gaafuma sanayyuu dargaggeessa mataa qottooti jiru. Waggaa 30 yoo kalkuleetii goone umriin raayyaa meeqa laata? Haasaa fidde. Ani beeku baadiyyaadhaan gulantaa irratti dhaladhe afaan irratti dhaladhe itti gadi baasu. Abiyyiidha waggaa 4 nan qaba. Abiyyi waggaa 4. Umriin akeetii barbaada. Maaliif kan meeqa ta'a? Maaliif kan biraa ibaan? 42 ture. Moojisaa 42 turanii amma waggaa 5 47 Moojisaatii waggaa 4. Egaa raayyaan